Ministeera galiiwwaniitti waajjirri galii damee Adaamaa gama raawwii hojii ji'a sagalii gaggeesse. Waltajjicha irratti gabaasa raawwii hojii ji'oota sagalii kan dhiyeessan ministeera galiiwwanii damee Adaamaatti itti aanaa hojii gaggeessaa fi hoogganaa damee opereeshinii taaksii obbo Tasfaayee Haayiluu qophii karooraa irratti wal hubachuu fi of qopheessuu, leenjii garaagaraa kennuu, kaffalaa gibiraa 2020 horachuu akkasumas tajaajila ammayyaawaa uumuun nurraa eeggama jedhan. Sassaabbii galii gibiraa fi taaksiin bu'aan olaanaa argamu hojii hubannoo kaffaltoota ግብራ dabaluu fi qindoominni hojjettootaa cimaa ta'ee jiraachuu ciminaan kaasan ጥሩ የሚያሰኝ ለውጥ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ከ2016 በጀት ዓመት የዞሩ መዝገቦች ወደ 10 መዝገቦች bara baajata 2016tti hojiiwwan boonsaataan hedduu hojjetamaniiru barakanas qindoominni hojjettootaa jiraachuu ammoo bu'aa gaarii fiduu danda'eera. Kaffaltoonni gibiraa fi taaksii yeroon beeksisanii kaffaluu dhabuu fi kaffalaan gibiraa amanamummaan kaffaluu irratti garaagarummaa mul'isuu hanqinaan kan ka'u ta'uu dubbatan. Sagantaa gama raawwii hojii ji'a sagalii irratti argamuun yaada kennuuf qoodan ministeera galii damee Adaamaatti hojii gaggeessaa obbo Salamoon Darribee bara baajataa kanatti sassaabbii gibiraan galii qarshii biliyoona 4.65 sassaabuuf karoorfannee galii qarshii biliyoona 4.75 sassaabneerra jedhan. Kunis parsantaadhaan yoo ilaalamu harka 2.31 raawwanneerraan dubbatan. Hojjetaan guutuu bakka jirutti kan gamaggamaa jiru yoo ta'u haaluma kanaan ji'a 9 keessatti akka damee keenyatti biliyoona 4.65 sassaabuudhaaf karoorfanne keessaa biliyoona 4.76 dhibbantaadhaan yoo ilaallu dhibbantaa 102.36 galmaan geessisnee jirra jechuudha. Galii barbaannu sassaabuuf hubannoo kaffalaa gibiraa dabaluun murteessaadha kan jedhan obbo Salamoon kurmaana afuraffaas milkiin xumuruuf hojii darbee ilaaluun ciminatti jabaachaa hanqina furachaa deemnaanis dubbataniiru. Ergaa hawaasaa dabarsaniin gaafiiwwan hawaasaa gama diinagdee fi hawaasummaan jiru furuuf galii murteessaa ta'uu beeknee nagahee fudhachuu fi kennuu amaleeffachuu qabnaanis dhaaman. Hawaasni hundumtuu dhimmi galii isaan ilaallataa jechuudha. Kanaaf qoodni fudhattoonni mootummaa fi miti mootummaa kan ta'an jaarmiyaaleen hundumtuu in ilaallata. Jaarmiyaa qofaa miti, mana hojii qofaa miti, namni dhuunfatis in ilaallata. Sababiin isaa namni kamiyyuu gabaa deemee meeshaa hin bitata. Meeshaa yoo bitate immoo nagahee fudhachuun isarra jiraata jechuudha. Hojjettoonni damichaa yaada raadiyoo EBS'if qoodan gama isaaniin galiin hamma karoorfatame olitti galuun bu'aa ciminaan hojjechuu hojjettootaa fi hirmaannaa kaffaltootaati kanas cimnee itti fufnaan dubbatan. Akka ciminaatti galaallu tokko akkaataan itti hojjetaan walii galee taaksii sassaabuu irratti seera kabajisuu irratti ciminaan itti adeemeen karoora keenya guuttachuu dandeenyeerra jechuudha. Tajaajilamtootaan immoo tajaajila isaanii dhiyoo argachuudhaaf gammachuu guddaan isaanitti dhagahame galiin immoo amma karoorfameetti caalaatti raawwatamaa kan jiru ta'uu isaadha. Kun hojjetaa cimaa jiraachuu isaa tokko kan mul'isudha. Lammataa immoo tajaajiltoota baratanii gibira immoo fedhii isaanii kaffalu guddachaa kan deemaa ta'uu isaa kan agarsiisu.